Sila seenaan dheeraasee jedhubatama seenaan nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota viidiyoo kana guyyaadhaa amaanaa natti kennamte, amaanaa sheeka guddaa daa'ii guddaa uummata islaamaa sheek Amin Birootii wajjin kennamte warra magaalaa Riyaad keessattuu baraana seenaa bareedduu waan gaarii hojjetanii san keessatti sagantaa guyyaa torba deeme gosa gargaraatiin sagantaa wal dorgomanii sagantaa ajaa'ibaa dalagan keessatti ummanni anni torban anniyyaa jedhama yookiin immoo uummata humbannaa bareentu badhaasa tokko badhaasa seenaa sheek Jamaal Aliyyiitii fi akkasuma nama kabajamaa ulfaataa nama laffaati dheeraa uummata islaamaa irraa qabu hangana jennee ka dubbachuu hin dandeenyeef badhaasa fuudhaa biraan nu gahaa nuun jedhanii nutti kennan sababa akkaataa galiinsaatiif badhaasni turullee kunoo dhaqqabsiifnee jirra. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa biraan ga'ee jira. Badhaasni warra anniyyaa kabajamaa keessan bira isinii ga'e. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee galatoomaa ulfaadha. Badhaasni keessan nagayeera isiniin badhaafamuu ga'aa jettaniituma achi ta'anii nama yaadatanii nama erguun nama yaadachuu keessaa nama yaadachuu keessa yaadannoodha hamilee namaa ta'a jechuudha. Waa hojjetteedhaaf badhaafamte ta'uu waa hojjechuudhaaf badhaafamte immoo ni beeku. Alaa kulli haalin galatoomaa ulfaadhaa nama yaadachuun ati kooti jedhaniituma namni kootummaa mul'ifachuudha malee namni badhaafamu baay'ee jira. Kootummaa mul'ifachuufi malee namni badhaafamu guute namni silaa hojii tattaaffii qabu ta'aba qabu guute kootummaa mul'ifachuun immoo egaa hamilee nama jabeessa rabbi hamilee keessan jabeessa ulfaadhaa galatoomaa hayyee. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gabaatii soomanaa keessa ustaazii Ibsaanis amaanaa kana ustaaza keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin ga'uu keetiif galatoomii ulfaadhu nama amaanaa saba kanaa baatu kanaa walitti rabbi si haa taasisu siin jecha ustaaza keenyas badhaasa fudhatan kana akkasuma guyyaa qiyamaallee karraa gaafatamtu tun taane katti ammallee badhaasatti dabalatu rabbi si haa taasisu. Jaalala hawaasni guddaan si qabu kanallee ammallee rabbi si haa dabalu siin jecha warri badhaasa kanatti yaaddanii akkasitti ergitan galanni keessan duniyaa irratti ilma Raayyaa caalu ustaaz Raayyaa caalu rabbi isin haa kafalu akhiraatti immoo jannata rabbi isin haa kafalu siin jecha bakka jirtanutti guddaa keessa rabbi walitti isin haa hidhu kaayyoo keessa rabbi kanaa walitti tokko isin haa godhu nama if bira darbee nama yaadee waa'ee yaadee bakka hangaate rabbi isin haa taasisu. Isin keessa rakkataan adda addaa kan keezii adda addaatiin qabamellee jiraachuu mala cufa keessanuu haajaa keessa rabbi isin haa baasu isiniin jecha jazakumullahu khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Badhaasni kun yoo daliilli isaa uummanni keenya diinii jaallata jechuudha. Nama isa dura dhaabbatee waan uummataa waan diinii waan khayrii dabarsu jaallata jechuu mallatteessa nama waliin milkaa'ee jannata argatu rabbiin isaa taasisu. Ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu Sila seenaan dheeraasee jedhubatama seenaan nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman.